السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبولي يانكيا كباجمو في جالتمو أكون جرتن يوم جرتني باقي جراتن سنين جامل لأمري إرتو ربي سني فاخرنو إن شاء الله غرابرنو تكينيا بكتر دامن الرا اتفوفنا نوجه تراب علماء أمة أورمو جدوتي أمانتي إسلاما بوالنساء تران علماء يرو ديرف أمة أورمو أمانتي إسلاما قفسيسني ديني بوالنساء تران حدو تجرام إسان كيسا شيء إسماعيل الجبرتي شيء أبادري في شيء حسين بالي مقاكا سني دندا أمام شيء إسماعيل الجبرتي نانو حرر كيسة إسلام مان كان بدلتا رفي براك متوكو في دبالما أكالكوس أوروبا بودا توريم نانو كانت إسلام ما كان ببلسا توران عالم بيكما شيخ إسماعيل الجبرتي جدامودام شيخ إسماعيل سني غس عربا كان قبني في أبابيون إساني غس سومالي كيسة غس دارو جدامي أمانامام شيخ أبادر شيخ عمر الردا أسما شيخ إسماعيل نانو حرر كيسة أمانتي إسلاما وبلسا جيران براكوما توكو دبالما كودا جات شيخ عمر الردان شيخ أبادر warri harar itti yaamutti ulamaa'ota dhibbaa furiif shan waliin hijaaz biyya arabaa irraa gara harar dhufan gosootni garagaraa shee abaadiriin simannaa ho'aa waan taasisaniif irra caalatti amantii islaamaa babal'isuun danda'amee jira. ji'a sadi booda gosoonni harar keessatti argaman hundi walitti qabamanii hoogganaa filatanii jiran. gosoota filannoo kana irratti hirmaatan kan akka Harlaa, Noolee, Soomaalota fi gosa Argobbaa akka ta'an kitaaba Fathuu Madiinatti Harar magaalaa Harar Banoo jedhamu kan Yahyaa bin Nasrallah barreesse keessatti ibsamee jira. musliimoota naannoo harar kana irratti warroonni muslima hin taane bara 1228 akka lakkoofsa Awurooppaa bara 625 akka lakkoofsa hijiraatti duula irratti banuuf sochii eegalan. sababuma kanaaf muslimoonni hedduun harariin irraa gara naannoo Baabbilee tan kiiloomeetira 30 fagaatutti socho'anii jiran. kun kanaan osoo jiruu shee abaadir ulamaa'ota hedduu waliin hajjiif gara Makkaa deeman. yeroo dheeraa achi turuu waan yaadaniif amiirummaa hoggantummaa obboleessa isaanii Umar ad-Diiniif dabarsan. Umar ad-Diin amiirummaa ture bara 1250 takkatti du'a. Sheekh Abaadir hanga Makkaan irraa deebi'anitti lolli kun kan itti fufu tahe. kitaaba Fathu Madiinati Harar jedhamu irratti akka mul'atutti namni Bakadillee Yuusuf al-Akwaab jedhamu gara Maqdishoo deemuun Sultaan bin Aadam irraa gargaarsa meeshaa waraanaa argateen muslimoonni injifannoo argatuu danda'anii jiran. kana booda Sheekh Umar Arridaan amantii Islaamaa bal'isuu fi diinaa barsiisuu itti fufan. Sheekh Huseen Baale maqaan guutuun Sheekh Huseen ibnu Ibraahim Abdallaati. Sheekh Huseen bara kam dhalatan yoom du'an gaafilee jedhuuf haga ammaatitti wanti qabatamaan irra gahame hin jiru. waa'ee Sheekh Huseen akka barruun nama Sayyid Mahdii jedhamu irraa odeeffame ibsutti akkasiin gadi kana taha. Sheekh Huseen biyya Soomaalee magaalaa Markaa tan Maqdishoo fi Kismaayoo jidduutti argamtutti dhalate. magaalaan tun qarqara qarree galaana Indiyaa irratti kan argamtu yoo taatu magaalaa Maqdishoo irraa kiiloomeetira 108 fagaattee argamti. Sheekh Huseen achumatti guddatee ilmii shari'aa Islaamaa barate. nama Rabbiin sirritti gabbaru kan sodaa Rabbii qabu ture. nama gaarii ta'uun isaa erga beekamee booda abbaa isaa waliin gara biyya Baalee godaanuuf ka'e. abbaan isaa osoma waliin deemaa jiran Ogaadenitti laga Malaykuu jedhamutti du'e. achumatti awwaalame. qabriin isaa qubbaa qabdi ni zayyaramti. rabbi rahmata isaaf haa godhu. kana booda Sheekh Huseen hiriyoota isaa waliin deemsa isaa gara Baalee itti fufe. anaajinaa gahee achi qubatee hara lukkuu qote. masjiida maqaa isaatiin beekamuus ijaare. ergasii achi irraa siiqee bakka Aynaagee jedhamu qubatee waggoota hedduu achitti Rabbiin gabbaraa ture. booda gara bakka Malekuu jedhamtu tan qabriin abbaa isaa jirtuu deebi'ee abuloo geessa bakka qabrii abbaa isaatti dhihaattu qubatee achitti du'e. rabbi rahmata isaaf haa godhu.
وهي شيخ حسين إلى تسيد بين قبتمان إساسين ولت دبتم كان يوته قبان يقو إجاس أنا جنت هرلوكو برت أرجمو كان أمن اتديم زيرو كن قبر شيخ حسين إسسريتي متي بكتي ثم شيخ حسين الرت نما شيخ محمد الموجد أمتو بركم تقول بسدي في جهة أكلكو سجرات إجارة مسجد الشيخ حسين دغابو اور إسا كاه برادي مجدامي يادموت إساتو إجارة اتجاس تكاهو تمره سينان أسي أولت دبتامي كن إسا سريته في كان إسارت ملت barreeffamni asiin olii kun harka Sheekh Hussein Saafii Gaadiliitiin barraahe. Odeeffannoo kana guyyaa 7 bara 1434 akka lakkoofsa hijiraatitti kan natti kenne Sheekh Abdul Qaadir Ahmad Fatoo gosa Hawaxxuuti jedhan Dir Jaylaan Kadir. barruu seenaa ulamaa'ota Baalee keessatti jiraatin immoo waa'ee Sheekh Hussein irratti warroonni yaada asiin gadii kana dhiheessanis ni jiran. Sheekh Hussein aalima Baaleen keessatti naannoo Basaasootitti barattoota Islaamaa barsiisaa turedha. sababa qorraatiin gara gammoojjiitti siiqanii yookaan godaananii ganda Baallaa jedhamtu qubatan. Kana booda maatiin barattoota kana dhalee yookaan galaa qabatanii ji'a jahaan gara bakka tanaa dhufuu irraa kan ka'e bakki kun sababa kanaaf bakka walgahiinsaa ta'e. Baallaa bakka jedhamtu kanatti fahanti yookaan asarri masjiida ni jira. Sheekh Muhammad Ali Akhii irraa odeeffatee kana kan naafime immoo Sheekh Ahmad Al Fanqaliidha jechuudhaan Dir Jaylaan Kadir ittuma deebi'anii dubbatanii jiran. Akka kitaaba Ustaad Ahmadiin Jabal keessatti ibsametti immoo bara 1200 dura akaakayyuun Nuur Huseen Sheekh Abdullaahin magaalaa Markaa kan Arabootaa fi Soomalootni keessa jiraatan keessatti uummata naannoo sanii Islaamummaa barsiisuun akka Islaamummaa qabatan taasisuu eegalan. ilmi isaanis Sheekh Ibraahim Abdullah daandii karaa abbaa isaa hordofuun da'awaa godhaa gara kaaba bahas Baalee gahan. Ilmi Sheekh Ibraahim Huseen illeen da'awaa irratti bobbahee booda irratti Nuur Huseen jedhamee beekame. Barataan isaanii Soof Umar kan maqaan holqi Soof Umar ittiin moggaafame isaan waliin tahuun ummata Baalee Islaamummaa qabachiisuun hojii bu'a qabeessa dalaganiiru. Maqaan isaanii guutuun Sheekh Hussein Ibraahim Abdullah jedhama. Waggoota 800 dura Baaleen keessatti Islaamummaa babal'isuuf da'awaa adeemsaniiru. Sheekh Husseinin dura Sheekh Sa'iid fi Sheekh Ibraahim kan jedhaman ummata naannoo sanii Islaamummaa barsiisanii turanis fudhatama guddaa ummata biratti kan argatan Sheekh Hussein Baaleetiin. Masjiidni naannoo sanitti argamu umrii dheeraa kan qabu masjiida Baallaa jedhamudha. Kibba aanaa jinatti fageenyi kiiloomeetira 3 irratti hafteen masjiida diigamee naannoo kanatti ni argama. Ragaan naannoo kanaa akka ibsutti masjiidni kun bara 1160tti ijaarame. Akka odeeffannoo naannoo kanaatitti masjiida kan ijaaran Sheekh Hussein Baaleeti. Masjiida kana meetirii 40 baay'isuu 40 wal qixata meetirii 1,100 yoo ta'u utubaa 14 qaba. Kun kan argisiisu yeroo sanitti musliimoonni hedduun akka itti salaataniif yaadamee kan ijaarame ta'uu agarsiisa. Ammaatu masjiidni bal'inaa hagana qabu baay'inaan hin argamu. Sheekh Hussein da'awaa isaanii kan eegalan anaajinatti ture. Ummanni hedduun gara isaanii yaa'uu jalqaban. Gargaaran Piroofeesaraa Yuunivarsiitii Filoraadoo kan ta'e Teerii Osteeboo akka barreessetti barattoonni Sheekh Hussein ji'a 6 isaan waliin erga turanii booda beekumsa argatanii gara naannoo irra dhufanitti deebi'anii masjiida fi madrasaa mana barumsa Islaamaa ijaaruun Islaamummaa babal'isaa turan. Haala kanaan anaajinaa fi Baale keessatti Islaamummaa babal'isuun gahee ol aanaa bahuun danda'amee jira. Sheekh Hussein Baalee ilmaan dhiiraa 4 Nuur Ahmad Muhammad Tamaam Suleymaan Abdullah fi intala takka qabaachuu isaanii Rabiicul Quluub keessatti ibsamee jira. Buleeyyan kiyya kabajamoo fi jaalatamoo hadhaaf asumatti dhaabnaa inshaAllah hanga yeroo biraa walitti deebinutti nagahannuuf tura. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.